akkanani erga kana alota biranga kana taayise waaqayyo bara 2014 gara dhumaa keessa kadhata ji'a tokkoof uummata wajjin kadhanne keessatti waaqayyo akkas jedhe bara 2015 bara alota keessatti abjuu uumtuu fi bara warra abjuu qaban karaa isaan abjuu isaan itti guddifataniif karaa taatu jedhee waaqayyo erga kana keessa waan keessa kaayee fi alota abjuun qabneef abjuu keessatti akkamitti akka uumamu inni lammaffaan immoo warra abjuu qabaatanii abjuun koo kun karaa kamiin guddata karaa guddatuun qabu abjuun kun abjuu ta'ee afa jedhanii warra abdii kutanii fi waaqayyo karaa akka isaaniif ta'u waan natti himeef amma barumsa kana yookaan ergaa kana alota hundumaa biraan ga'uudhaaf akkaataa isa waaqayyo naan jedhe sana isa akkaataa waaqayyo dhaga'e sanaatiin ergaa kana biraan ga'uudhaaf waan ankeef waaqayyo nan kadhadha amma jettu keessa dubbi afaan keetii dura wanti dhaabbatu tokkollee akka hin jirre nan beeka abbaa nama dhaleef haadha nama dhalte obbola wajjin dhalatan caal yaada gaarii kan nama qabu si waaqayyo waaqa ulfinaa waaqayyo waaqa dinqii akka ta'e nama nu jaalatta akka jedhiiti waaqayyo fagootti nutti mul'ate akka jedhi saba kootti naa himi ani jaalala bara baraatis jaaladheera kanaafan gaarummaa koo ofitti si dhiyeesse je ittim itti erimesta kanu bakte ammati nu jaalattu ammati nuuf yaaddu ammati nuuf dhimma qabdu yaa waaqayyo homtuu dhimma nuuf hin qabu nu jaalatta hammallee dhaloota akka margaa goodaatti kukkufanii haamamanii nyaatamaa jiran sababa isaan abjuu of keessaa hin qabnee fi abjuu isaanii karaa guddifatan waa wallalaniif sagalee abjuu kee guddifatu sagalee abjuu keetti dammaqi jedhuun gara keenya waan dhufte yaa waaqayyo gooftaa machaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo sin kadhadha lafa sagalee kun ga'u lafa miidiyaa kun ga'u hundumtuu namni dhaqee sagalee kan dhaggeeffatu akka sagalee kan dhaga'e abjuu of keessaan qabu yoo ta'e abjuu haaraan sagalee haaraan jechi haaraan keessatti uumame waan borta'u tilmaamu akka jalqabu warra immoo abjuu of keessaa qabanii karaa guddifadhuun dhabe warra jedhaniif immoo balballi addaa tokko karaa isaanitti abjuu isaanii galmaan gatan balballi guddaan tokko akka banamuuf sin kadhadha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yaa waaqayyo waaqarraa humna kee hafuura kee sagalee kana wajjin ta'i waan gootuuf si haa galatu maqaa Yesuusiin ameen. Akkanani ergaa kana dubbadhu bara 2014 gara dhumaa keessaa gara kootti ani waan na qortee bira goonee sitti nagarsa yeroo jedhu waaqayyo sagalee kana yeroo gara koo fidu akka bara 2015 keessatti abjuu dhalota keessatti uumu waaqayyo waan natti himee turee fi amma yeroo isaa waan ga'eef dhalota biraan ga'uu waan yaadu dhaloonni goodaatti namoota kan biroo dhaqanii gara fagoo dhiyoos gaafatan namoota abdiin qabne abjuun qabne lafa dhaqan taa'aa kan oolanii dubbii abbaan qabne haasa'a warra oolan baay'ee waan agarruu fi isaaniif ergaa kana biraan ga'uudhaaf akka waaqayyo keessa koo kaa'etti sagalee kana iruu yaada tokko kutaa tokkotti fixuu danda'u kutaa lama kutaa sadi jechuudhaan simbiraa qaqqaba namoonni miidiyaa kana agartan marti keessan iyyuu ergaa kana akka namootaaf dabarsitanii fi ofii keessanii akka itti fayyadamtan nan barbaada otoo kanatti gadiin dura yeroo tokko jedhama biyya Ameerikaa keessatti miidiyaa irraan dhaga'e nama haasa'u nama waaqa tokko yoo dabarsuun dhaga'e dhaloota boruu ijoollee tokko tilmaamuudhaaf ijoollee waggaa 3 ka amma waggaa 6 jidduu jiran walitti qabuudhaan riisarchii irratti hojjetanii akka jedhanii ni jedhama ijoollee waggaa 3 amma waggaa 6 jidduu jiran qoratanii walitti qabaniitu ijoollee kana boruu isaanii baruu gaaf barbaadan maal jedhuuni ijoollee kana karameellaa itti kennaniitu ijoolleen waan sinni bukeessa karameellaa baay'ee jaalatti karameellaa waan baay'ee jaalattuu fi karameellaa kana daqiiqaa 30 fi nyaatina akka jettanii nyaatina qabadhaa daqiiqa 30 jedhanii itti kennanii amma ijoolleen kun geessu waan ijoolleen kun keessa jirtu akkaataa ijoollee kana boruu ijoollee kana baruudhaaf karameella itti kennanii jiran kanarraa kan ka'e ijoolleen karameellaa waan jaalattuuf ijoolleen karameellaa nyaachuu waan jaalattuuteef obsuu dadhaban fuudhanii ilaalanii gaggaragalchanii erga ilaalanii isaan gara waan godhan waan wallalanii fuula isaaniitti rirriganii dhungatanii waayoo sirga dadhabanidha booddee isaan tokko waan godhan namnaan ijoolleen hiikattee nyaatte daqiiqa 30 karameellaa san obsuu dadhabanii daa'imoota karameellaan mi'aa waan ta'eef ijoolleenis immoo karameellaadha waan ta'eef amma boru ijoollee kana baruudhaaf akkuma ta'an ta'anii ijoolleen muraasni irraa garagalanii ijaa sodaatanii gara karameellichaa ilaaluu sodaataniitu akka dalagan daqiiqa 30 namoonni muraasni lakkoofsan xiqqoo ta'an ijoollee 6-7 kan ta'an wayii akkuma ta'etti daqiiqa 30 ga'an gaafa daqiiqa 30 ga'an dhufaniitu ijoolletti ishii nyaatan isanii ijoolletti ishii qabduuf maal godhanii daddabalanii fi jabaadha
jabaadha amanama waan godhatanii jedhanii gochuu bara jedhanii gorsanii irraa deeman jedhe. Kana booddee riisarchii kana achumatti dhiisanii waggaa 20 booddee ijoolletti qoratanii maatii isaanii qoratanii ijoolletti sana qoratanii gaafa bira ga'anii ijoolletti ishii yeroo nyaatiin jedhamanii karameellatti kennan deeqa 30 akkuma ta'e tolchitee deeqa 30 geesse inni kaan injiinera ta'ee inni kaan dooktorii ta'ee inni kaan saayinsistii ta'ee inni kaan abbaa qabeenyaa ta'ee inni kaan piroofeesara gurguddaa ta'ee inni kaan yuunivarsiitii mataa sabanatee gurguddatee argan abbaa qabeenya ta'e qorannaa waggaa 20 booddeedha. Warra immoo yeroo sana karameellaa obsuu dadhabanii nyaatan sana immoo gaafa dhaqanii inni kaan qasiraa hojjetaa inni kaan listiroo hojjetaa inni kaan immoo hojii guyyaa hojjetaa inni kaan dirijitii qalloo qalloo keessa galee mindaa xinnoo qaxaramee hojjeta. Agartanii namni ganama isaa abjuu qabu gorsa kan dhaga'u wanta waaqni jedheen wanta namni jedheen namni of keessatti cimsee eeggatu agartaati boruun isaa nama guddaa ta'a. Siif dhaamsan qaba waaqayyo jireenya keetti dhufee karaa nama baratee dhufee karaa nama baratiin dhufee karaa qilleensaa dhufee waaqayyo yeroo inni sagalee tokko sitti himu maaf sagaleen kun naan jedhame waaqayyo sagalee kana maanatti ergee namni kun maaliif dhufee nattaase jettee akka dira deddeebite intaltu affeedha kana sirbe lafa jirtu taa'ee dhagan biyya keessa jiraadhu biyya alaa jiraadhu baradhus hin baratiinis qabaadhus dhabis amma har'a geessu caala buruddoo guddaa ta'uudhaaf murteessaan iddoo amma jirtu kana teessee waaqayyo maal laan jedhee ture abjuu yeroo daa'imummaa koo maal jettee akkati waan xiinxaltu sitti mu barbaada qorannaa daa'immoota kana gubbaa dhaabbatte akkati eenyummaa kee har'a kee kana kaleessa maal taanaan har'a gahe akkatti nan barbaada kaleessa maal siin gorsee ture abbaan kee haati kee ollaan kee biyyi kee mana barumsaa barsiisaan kee maal si gorsee ture gorsa inni si gorsee hojii kun kee maal si godhe hojii kun dhiisuun kee maal akkasi godhe akka yaadduun barbaada gara macaafa qulqulluutan isin galchaa sagalee tokko hin dubbisan Yoosef abjoote obboloota isaattis yommuu hime ittuma caalchisanii isa injibban inni ani abjoodhe kana dhaggeeffadhaa kunoo nuyi bissii gidduudhaa bissii hiriira turre kunoo bissiin koo ka'ee ol qajeelee dhaabbate bissiin keessan immoo isatti naanna'anii bissii kootiif hin gugguufu turan jedheen amma Abbusin beektan Yaaqoob ijoollee kudha tokko qaba. Ijoollee Yaaqoob bakka lamatti qoodamu. Warra abjuu qabnee fi warra abjuu qaban. Warra abjuu qabne baay'ee namoota 10 kan abjuu qabu tokkicha. Waan sirriibu abbaan isaa Yaaqoob nama abjuu qabudha. Yaaqoobitti kan ba'e Yoosef duwwaatu abjuu qaba. Dhaloonni abjuu qabne isa abjuu qabuuf hin beekan. Kanaaf abjuu qaba Yoosef. Abjuu waan qabuuf kan inni dubbatu ganama ka'ennaa irribaa ka'e. Kan inni haasa'u maa inni waa'ee abjuuti. Namni abjuu qabu abjuu isaa haasa. Namni abjuu qabu abjuu isaa keessatti maal akka dubbatu maaliif akka dubbatu beeku. Namni abjuu qabne haasaan beeku, iddoo ooluun beeku, hiriyaan beeku, barumsaan beeku, fedhiinsaa du'aadha. Jireenya isaa keessatti waan qabu keessatti humna guddaa qabu. Akkuma agartan rafee ka'ee ganama obboroo Yoosef maal haasa'a waa'ee abjuu isaa haasa'a. Isaan sun immoo abjuu waan qabneef rafanii gaaf kaa'u maal haasa'u waa'ee abbaa abjuu haasa'u. Garummaa waa'ee abbaa abjuu ta'uu baate hamina yu'aa ta'uu waan ta'eef waa'ee abbaa abjuu haasa'u waa'ee namaa haasa'u. Yoosef garuu ganama naqabu maal haasa'a waa'ee abjuu isaa haasa'a. Namni waa'ee abjuu isaa haasa'u nama abjuu qabudha. Namni waa'ee namaa haasa'u warra abjuu hin qabne. Look ijoollee Yaaqoob kun tokko keessaa kurnan isaanii abjuu hin qaban. Kanaaf waa'ee Yoosef haasa'u hin jibbu qiiniin guutamu garaan isaanii jal'ina qaba. Ilaalchi isaanii xiqqaadha. Akka namni isaan caalu hin barbaadan. Iddoo ga'anis hin beekan, iddoo jiranis hin beekan. Namoonni nu caalu jedhanii hin amanan. Sababa isaa abjuun qaba waan ta'eef. Addunyaa kana gubbaa akka jedhe isin ibsu waan hin barbaadu. Dhaloota lamatu jira. Akka anaanaa galee akka waaqayyo keessa waggaatti. Isaanis maa inni dhaloota abjuu qabanii fi dhaloota abjuu hin qabne. Yeroon ani kana haasa'u akka jechaa akka jirtu natti dhaga'ama. Anis akkuma ganama naan ka'e waa'ee namaa naasa'a, waa'ee miidiyaa naasa'a, waa'ee biyyaa naasa'a, waa'ee siyaasaa naasa'a, waa'ee ikoonoomii naasa'a, waa'ee waan gatiinsa ol ka'eef gabbu'ee naasa'a malee ani yoo waa'ee naasa'u hin qabu natti dhaga'ameera. Abjuun qabu jechuu kooti akka jettu naa galaa jira. Eeyyeen abjuun qabdu garuu akkati abjuu godhattuu fi har'a ganama kan ergaa kanan akkasii qaqqabu na naman. Sagaleen kun gaafsi bira ga'u kaase wanti si keessatti du'e hin qabu kan jettu tokko qaba jettee boru yeroo ati anaaf naa bilbiltu ana wajjin deemti yeroo kontaatti kootu nan arga. Sababa isaaf waaqayyo 2015 keessa dhaloota keessatti abjuu uumta warra abjuu qaban immoo abjuu isaanii karaa isaan guddifatan itti agarsiisa naan jedheera waan ta'eef. Gammad ganama kana abjuun abjuun si keessatti uumama. Garaatti si afa waan bor dubbatu arrabni keen geeddarama loqonni keen geeddarama jechi keen geeddarama waaqayyo ganama kana akkasi jijjiiru nana mana ati nama ta'i jijjiiramuuf dheebuu qabaa kajeellaa qabaa waaqayyo na jijjiira ani nama jijjiiramaa nan ta'a
warra jijjiirama laaliti ani sakkasnan ta boru ke buan gari ake hinjijjiiramta Yosef abjuu an qaba ganama ke abjuu ase yeroo ni abjuu taasau obbolaan saabduuf keessa hin qaba waan ta'eef waan asaan hin qaban kanaaf jibbaan guutaman biyyi keenya maaliif jibbaan guuta dhaloonni maaliif jibbaan guuta dargaggeessi umrii malee dhalatee ka'e otoo baratee dippiloomaa digirii maastersii PhD doktoreetiin jiru maaliif kutaa shan barumsa dhiisa kutaa jaatti maa dhiisa biyya gadhiisee maa ba'a qonna maa wallaala barumsa maa wallaala waa'ee waan hojjetu jaalala maaliif dhaba yoo jenne abjuu hin qaban dhaloota abjuu hin qabne habjuutti ni matanis habjuu ni ksifatanis Chanjerani ba'anii galuun nyaatanii dhuguun uffata uffachuun waan abjuu qabaanne miti. Jiraachuun ti waan malu horii irraa adda miti dhaloonni abjuu qabne horii irraa adda miti. Hiriin jibi dhaggeeffatu siif ergaa qaba. Waaqayyo ganama kana si yaada. Yoosef ganama ka'ee gaafattimu isa sun eenyummaan isaanii beekame. Ganama ka'anii waan dubbatan hin qaban. Galgala galanii waan dubbatan hin qaban. Nanama akkana booddee ganama ganam akka nama cooma nyaatu akka nama wanta gaarii argaa jiru yeroo ati ganama kaatee gammaddee fuula kee dhiqattee boqottee kaatee abjuun qaba yeroo jettu namoonni yeroo kana booddee maqaa abjuu kee yeroo si waaman nan arga barri sii dhufee jira waaqayyo biraan si gaa hammayyuu hamani malee ati abbaa abjuuti waaqayyo sagalee sii fidee hammayyuu ati abbaa abjuuti hammayyuu ati abbaa abjuuti hamani fud ati hammayyuu haadha abjuuti obboleettiin ati haadha abjuuti obboleessin ati abbaa abjuuti kana booddee abjuun qabu jettu waatu garaatti si'ama sagalee kana booddee karaa haara jalqabda jecha haara jalqabda sammuu kee keessa waa hin ciccita waaqayyo ganama kana si dammaqsa abjuu qabda ganama kaateen gungumtu galgala kaateen gungumtu ciisteen gungumtu siree kee gubbaa gangalachaan bultu abjuutu sitti dhufa nama guutuu taata hin qabun jedhiin godhatta sagalee kana booddee abjuun kee naara baga gammadde kana booddee Yoosef abjuu sargatti mee booddee isaan sun abjuu waan of keessaa hin qabne Yoosef gubbaatti kaate ganama kana maal jechuun barbaada warroota dhaggeeffachaa jirtaniif warroota miidiyaa kan hordoftaniif subscribe share like gochuudhaan kanaan dhalootaaf yaaddaniif maqaa Yesuusiin ganama kanaa kaasee ergaan sii qaba waaqayyo abjuu haaraa si keessa ka'a isaan mar'aatti hojjette miti isaan mar'aatti ittiin nyaatte miti isaan mar'aatti ittiin deddeebite miti yaattana kakka waan hin tuttuqamin eebban tuttuqamin abjuun tuttuqamin mata dureen tuttuqamin yaatta balla waaqayyo waan haaraa keessa si gashi abjuun haaraan gara kee dhufa sagaleen haaraan gara kee dhufa eenyuuf jechuu dandeessa dhaggeeffattee dhabe kun siifi sitti dubbataa jira waaqayyo sumatti dubbataa jira waaqayyo ergaa sii qaba nana mana ergaa sii qaba waaqayyo dhaloota abjuun qabne keessatti abjuu horuun akkamitti danda'ama namni abjuu of keessaa hin qabne amma har'at waan dhaabbata hojjettee hin beektu ta'uu danda'a hojii geggeeddaraa jirta ta'uu danda'a har'as kana jalqabdaa qabdee gadhiifta hin baratta barumsa dhiifta hin qottaa qonna dhiifta tajaajila dhiifta wanta hundumaa qabdee gadhiifta ta'uu danda'a maa inni kan koo biyyi kun naan ta'an lafti kun naan ta'an namni naan ta'an waldaan naan ta'an jechuu dandeessa lakki waldaa sii ta'uu dide miti biyyatu sii ta'uu dide miti namatu sii ta'uu dide miti habjuu kee wallaalte habjuu kee ajjeefte habjuu keetu si jalaa gore har'a ganama gara oduu gammachiisaan gara mana keenan seen ciisaa jirta yoo ta'e siree keerratti sitti dhufa oofaa jirta yoo ta'e achirratti sitti dhufa indeemaa jirta yoo ta'e karaatti sitti dhufa nasimadhu dhabbee banamaadhaan ati nama guddaa dabalee jira ati nama guddaa nama nan Ameerikaa jiraat Ingilizii jiraat Jarman jiraat Araba jiraat Oromiyaa fi Itoophiyaa jiraat you are great man ati nama guddaa ati nama guddaa fudhu kan kee ati nama guddaa sagalee sii qaba waaqayyo keessa kookaa jira ila biyya Ameerikaa teessee ta'uu danda'a ila sagalee kana dhaggeeffata jiraachuu biyya keessa jiraachuu danda'a asuma naannoo na jiru jiraachuu dandeessa amma qatti dhageenya ta'uu danda'a ati nama guddaadha waaqayyo gara kee dhufee makiina ofaa jirta dhaabi dhaggeeffatu afur qulqulluu gara kee dhufa dhaabi dhaggeeffafaa jirta siree kee keessaa kai amma ergaa kun kan kee sagalee misiraachoo gara kee dhufee bakka gammadde waaqayyo si mana jira haleluuyaa egaa abjuun akkamitti nama keetti uumama namni tokko abjuun qabu namni jettu dhaggeeffatu biyya rabaa jiraatu biyya keessa jiraatu baradhu sartifikeetiin kee zeeroo haa ta'u maatii gaarii dhabi hiriyaa gaarii dhabi jireenya koo keessatti barumsa takkataa har'a kanaa kaasee ammati nama guddaa taatee deebitee amma na barsiisutti amman taa'ee miidiyaa kee ilaalutti dhaggeeffadhu hordofu yeroo gabaabattan taa'ee miidiyaa kee ilaalu har'a hin dammaqtaa boru na dammaqsita anayyuu nama guddaa na gootu dhaggeeffadhu waaqayyo ergaasii qaba waan ta'eef namoonni tokko ergaan qabu abjuun qabu maalan godhaa akkattan waan hojjedhee milkaa'uun dhabe akkamittiin humna godhadhuun dhabe jechuu dandeessa wantoota armaan gadi waan asitti himu kan yoo gara hojiitti jijjiirte yoo daqqitee kaatee dammaqte
waan ana obboleessi keessatti mukuni yoo ingoota ta'e waaqayyo ammaa kaasee boruu keessi akeeka iddoo dhattu beektee dhatta waan gootu beektee goota nama galataa abjuun karaa itti waaqayyo ofii isaa guddaa eenyummaa sabasa sabadhaa eenyummaa kee isa warqii kan eenyummaa kee isa gaarii kan eenyummaa kee isa tikee isa waan bortaatu kan siisa atontaan siisa boruu isa guddaa isa michuu waaqayyo ta'ee kana eenyummaa kee karaa eenyummaa humna kana karaa inni itti sittaasa'u akka raajitti karaa otoo ergamaan ergiin karaa inni waaqayyo ofiisa si wajjin ittaasa'u namni abjuu qabu dhaggeeffadhu eessa akka jiru beeka eessa akka dhaqu beeka maaliif akka dhaqu beeka eenyuuf akka dhaqu beeka waan dhaqeef akkamitti akka hojjetu beeka nama abjuu qabu karaa nama hin gaafatu orma karaa isa gaafata sababa isaa nama abjuu qabu kan isa geggeessu eenyuuni abjuu isaati isa geggeessa abjuu jechuun isa ciisanii haasaan jechuu miti. A dream is a succession of images, ideas, emotions that usually occur involuntarily in the mind during certain stage of sleeping. Isa abjuu jechuun milkaa'ina waaqayyo iddoo cimnee jirrutti taatee addaa tokko iddoo cimnutti yaada ta'uu danda'a fakkii wayitiin ta'uu danda'a iddoo ati ciisaa jirtu gocha waaqayyo ciisa kee gubbaatti si taasa'u si barsiisuudha eenyummaadhaan si gammachiisuudhaan waan ta'e sirratti uumuudhaan isa waaqayyo siree kee gubbaatti otoo rafaa jirtu usii boqot hojii kee hojjetachaa ooltee dhabqaa ooltee dhamaa ooltee hergi ati balbala kee cufattee shaaworii kee galtee dhaqxee siree kee gubbaa ciiftee namni hojii dhaabee hojii dhabdee booddee waaqayyo hojii haaraa si jalqabsiisuudhaaf isa inni too balbala rukutee sin jeeqin otoo irribaa sin dammaqsin waaqayyo inni si uume inni dhimma kee qabu siree kee gubbaatti otoo irribaa sin kaasi too birin dibsisin irraan baasin otoo qorra sin rukuchisin isa waaqayyo dhufee sammuu kee isa addunyaa caala bal'aatti isa inni eenyummaa kee si taasisan baa gammadu ati nama waaqayyo ittaasa'uudha waan taateef kanaaf abjuu jechuun isa kana abjuun akkasi keessatti uumamuuf maal gochuu qabda sitti fakkaata waan ati gorsu dhaggeeffadhu abjuun akkasi keessatti uumamuuf waan ati gootu keessa tokko ammuma kaasti hojjettii ku jalqabda naasii baata yeroo asii baata tokko jettee jalqabda nan jalqaba yoo jette bichaa dhaggeeffadhu amma akkasi abbaa abjuun taa'otte na dhaggeeffadhu sa'aatii kana booddee kaate jalqabda waaqayyo wanta haaraa sitti jalqaba kanaaf wantoota abjuu si keessatti uuman keessa tokko waan amma of harkaa qabdu yookaan waan amma hojjechaa jirtu yookaan waan amma karoorfachaa jirtu kan dammaqinaan amma akkasii kee hojjetu hin barattaa akka barsiisaan qo'aadhu hojii mana si jedhu neegi maaliif akka barattu barumsi biddeen ittiin nyaachuuf ta'uu hin taane beekumsa ittiin argachuudha hin daldaalta qarshii of harkaa qabdu humna kee gita jirtu ka'ii daldaal namichi kamillee intalli kamillee nan daldaala jedhee ka'ee jireenya isaa keessatti baay'ee birrii guddaadhaan ka'uu isaa dandeenya. Abbaa qabeenya tokko wajjin wal argeen gaaffii gaafadhu naqee ati nama sana gaafee gaafadhu seenee cal jedhani ani sammuun koo waan gurguddaa waa yaaduuti gaafadhu naqee seen algaan kun meeqanna 1,400 naan jedhe 1,400 algaa bitu miti nuti manni nuti ijaarree keessa jiraannee meeshaa mana kan walumaa qaban 1,400 bitu. Garuu 1,400 naan jedhe ishi dhaqee immoo soofaa tokkoo fi kan nyaata seeqana miliyoona 2 tuqaa 8 ani miliyoona 2 tuqaa 8 kan teessoorra ta'anii dhabe inni kana haasa'u samboodde sin beekaa inaan jedhe na beekuu dandeessaa ani paaster Shallaman jedhaman jedheen kottu mee gara biiroo gala naan jedhe bulisa wajjin fuudhate biiroo nagashee nuu kadhate ergi nuu kadhate booddee sadarkaa kana gubbaa ga'uudhaaf maal keessa akka galmette ani markaato keessatti silsaa suuqii ishii dhaabatanii keessa nagargeetanii gidi jalqabee bara 80 keessa naan jedhe adda soofaa tokkitti 2,800 gurgura qabeessa kan dhiisaa nama kun abjuu qaba beektee gaafa dhaqee seentii 60 jidduu dhaabbatee daldala jalqabu akkanan ta'a jedhee inni hin beeka nuti garuu namitti kun hin qaajjoofti hojii qabdu na too agarre har'ayyuu anaafati abjuun qabnu ta'ee naani nama listiroota roqonnaa agarre gaddeemti mucaan kun hin guddattu nama hin taatu yeroo baay'ee dhaamsa siidhaamu keessa namni ati hin guddannette hojii namni hojjete namni fakkeessee hojjetu hin guddatu biqqeennatii waan qaba abjuu qaba isa namni hojjete hojjechuudha nama hin taa'u isa waaqayyo si keessa kaa'e hojjedhu siin jedhe hojjechuudha garuu nama guddaa hin taa'u ani bara kootu wanti sammuu gammachiise isa namni hojjete hojjechuutti miti isa waan haaraa uumutti waan hin gammadu biraan dhugaa waaqayyo atis nama uumamaati kanaaf nama guddaa ta'uudhaaf yookaan immoo nama abjuu qabu ta'uudhaaf abjuu akka si keessatti uumamuu fi waan qabattee jirtu waan nama hojjechaa jirtu gita amma jirtuun kallattii amma jirtuuni dammaqisaan hojjedhu kai keenya jaajaa gubbaatti macaan qulqullummaa jedha ati yaa namicha dhibaana naa mee miti ilaalee ogeessa dha yeroo gara miti dhattu immoo irra
mootiin jedhini cacce irraa barachuu dhaqee akka nama yuunivarsiitii seenetti dhaqi Gondar irraa baradhume. Gondar mootiin qabdu eegduun qabdu waan tokko qabdu garuu wantoota ishii barbaachisu seera isaa eegdee ulaagaa isaa eegdeetu itti fayyadamtee fakkeenya jaajaa kaasa dhaqaa dubbisa baay'ee ogeettii guddaa bini ilbiisa akkasitti gatii guddaa qabdu macaafa qulqulluu waan iddoo kenneef keessaa ishiin ajaa'ibsiifte tokko abjuutu si keessatti uumama abjuun immoo waan kaleessa taate toon taane waan bortaaf iddoo waan borsii ta'u akkamitti qabuun karaa sii bana nama guddaa si godha kuni kan keeti inni lammaffaan akka abjuu si keessatti uumamuu fi iddoo amma dhaabbattee jirtu gubbaa dhaabbadhuuti iddoo geessu dhaqe tilmaan achi ka'uun qaba jedhe achi geessu malee ribbisiin qaba achi geessu malee nyaatteen quutu siif achi ka'uun qaba jettee ammana sooruun qaba waggaa amma kana qarshii miliyoona akkanaa gachuu qaba makiina akkasii bitachuu qaba biyya akkasii tajaajiluun qaba naannoo akkasiin ga'uu qaba jedhini pointi godhe iddoo tuqaadhaan kaan yoo achi geesse malee uffanni gasi qabuu hin danda'u namoonni baay'een lafa dhaqatti kan hafanii fi achaan gahaa kan jedhani abjuun qaban nama iddoo dhaquun beekneef karaan hundumtuu hin geesse iddoo dhaquun beessu ta'ennaan karaan gara boodees karaan gara maaliif biyyuun dhuttu si geesse iddoo dhaabbadhu haala marayyatu kiisiin kennu waa ta'uu danda'a digiriin qabu ta'uu danda'a dippiloomaan qabu ta'uu danda'a imbaarante ta'uu danda'a bakka abdii qabu jedhiniiti asirraa ka'ee iddoo namatti irraa ka'ee achi ga'uu danda'a dooktoreetii saayinsistiin ta'a jedhi tilmaan ani barang kutaa kudhan baradhu baay'ee barataadhaan nan dubbisa nan qoradhaa barsiisuu tokko ijoolleen galaa garuu foonii fedheetoon eegu abdiin koo gadaanaa gaafa dhufu yeroo muraasaan natti dhaga'ame sanbooddee garuu karaa hiriyaa koo tokko ati koo nama guddaadhaan nan jedhe waaqayyo mee ani nama guddaadha horii jetta warra miidiyaa kana laa jettaan ani nama guddaadha ofirratti raajuu qabe nan damma kutaa kudhan gubbaa gaafan ta'u dhuguma dooktorii ta'uu fagoo ga'uu barumsa guddaa ga'uu natti mul'anne akka ta'u ta'eenaan waaqayyo kutaa kudhan ergan nagee balde kolleejii warra gaafan dippiloomaa jalqabaa eebbifamu gaafan uffata gurraachisan uffata shaaba nan gammad digiriin jira jedhe itti jedhee gaafan digirii kos immoo hojjedhee xumuru waaw maastersi natti mul'ate kunoo maastersi xumure amma immoo taggaamaa jedhe dooktoreetii peetirii yeroo gabaabdutti agartaa eebbifamee ka'ee uffata si agarsiisa kun immoo amantii kooti nagartaa oo amantii kai laftiin qaqqabamne hin jiru waaqayyo si gargaara wanti gochuu hin dandeenye waaqayyo hundumtuu akka gochuu dandeessu taasisa iddoo dhaabbadhuuti iddoo geessu tilmaan hin sodaatin hin yaaddayin waaqayyo si gargaara sadaffaa sakanan isa yeroo biraatti deebina qabila gosa lammaffaa gubbaattiin inni sadaffaan ganama kan gaaffii of gaafate karoora gosa namaalan godhe maal hojjechaan jira eessarraan ga'eera nan laafise moo nan cimse raawwachuudhaaf maal gochaan jira namoonni na gargaaran jiru eessatti milkaa'a eenyu faana milkaa'a maaliin milkaa'a kan jedhu itti yaadi lakkoofsa lammaffaa gubbaatti walagarraa Wadalo kuna marifada wako si wajina hata subscribe ko chura riya ke birangai abdu ke mo akamati guddibaddu lakko sana mafaku batu wala gara wana sigara do galator ciao shalom